Babaaroo Fayyaa nageenyi badhaadhaa daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qindeeffanneen isinitti himaa oduu waliin Anbaayisaa Firaati. Godina Walloo aanaa Arxummaa Fursiitti loltoonni mootummaa maatii qabsaa'otaa maneedhaatti guuraa jiru. Leencoo Eliyaas akka taanutti isiniif dhiyeessa. Kaaba Oromiyaadhaa godina Walloo aanaa Arxummaa Fursii keessatti loltoonni mootummaadhaa maatii qabsaa'otaa maneedhaatti guuruu jabeessuun dhagayamaa jira. Seenaa qabsoo riphee loltoota addunyaa kanaa keessatti warreen bilisummaa saba isaaniitiif qabsaa'aa turan akkasumas duula abbootii irree irratti riphee loltummaadhaan qabsoo gaggeessaa turan keessatti mul'atee kan hin beekne hidhaa ajjeechaa fi saamichi maatii qabsaa'otaa irratti akka malee raawwatamu impaayera Itoophiyaa keessatti garee mootummaa biyya gaggeessaa jiruun uummata Oromoo irratti raawwatu jabaatee itti fufee jiraachuun mul'ataa jira. Haaluma kanaan kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Arxummaa Fursii keessatti ilmaan keessaniitu waraana bilisummaa Oromootiin akkasumas isin deeggartoota isaaniitii itti tumsituu jechuudhaan kaadiroonni mootummaa fi loltoonni mootummaa namoota nagayaa maneedhaatti guuraa kan jiran hoggaa ta'u namoota ilmaan keessantu bosona jira jechuudhaan hidhaman keessaa Hussein Ahmadii fi Hussein Mahammad kanneen jaaman warroota ammaaf maqaan isaanii gara miidiyaatti ba'ee hoggaa ta'u namoonni hedduun hawaasa naannichaa keessaa maqaa kanaan gidirfamaa akka jirantu dhagayamaa jira. Aanuma kana magaalaa Qiciccoo Jaamtu keessatti sadaasa 2023 hidhaa fi dararaan namoota nagayaa irratti gaggeeffamaa ture daranuu hammaatee itti fufee jiraachuun mul'ataa kan jiru hoggaa ta'u sababuma kanaaf hidhaan kun uummata irraa akka dhaabbatuuf barattoonni hiriira ba'uun kan mul'ate hoggaa ta'u barattoota hiriira ba'an irratti loltoonni mootummaadhaa reebicha guddaa barattoota irratti gaggeessuudhaan reebicha hamaa kana boodaas barattoota kutaa kurnaffaa keessaa Abduu Mahammudee fi Qaasim Mahammad kanneen jaamu dabalatee barattoota hedduu manedhaa keessatti guuramanii jiraachuun himamaa jira. Baqattoonni Oromoo Somaaliilaand keessa jiran rakkoo keessa jiraachuun dhaga'ame. Baqattoonni ilmaan Oromoodhaa biyyoolaa Itoophiyaa taatee fi beekamtii addunyaa hin qabne Somaaliilaand keessa jiran rakkoo hamaa keessa jiraachuutu dhaga'amaa jira. Ilmaan Oromoodhaa yeroo garaagaraatti biyya isaanii irraa rakkoo hamaa sirna impaayera Itoophiyaa bulchurraa isaa mudatuun dirqamuudhaan haalota adda addaatiin biyyarraa kan bahu hoggaa ta'u rakkoo yeroo adda addaatti miidhaa uummata keenyarra ga'urraa kan ka'e sirnichi diinagdeedhaan duubatti biyyattii deebisuu sababeeffachuun jireenya ofii fooyyeffachuudhaaf akkasumas rakkoowwan adda addaa gaagama lubbuu isaaniitiif isaan saaxileen lubbuu ofii oolfachuudhaaf biyyarraa bahuudhaaf kan dirqaman ilmaan Oromoo hedduun karaa adda addaatiin biyyarraa kan ba'an hoggaa ta'u keessaafuu gaanfa Afrikaa, kaaba Afrikaa fi baha giddu galeessaatti miidhaan jireenyaa fi lubbuu hamaan isaan irra gahaa jira. Biyyuma mootummaa giddu galeessaa hin qabnee fi beekamtii idil-addunyaa hin qabne Somaaliilaandiin kutaalee bulchiinsaa naannolee garaagaraa keessatti illee lafa hojii irraa qabamuudhaan hanga mana dhuunfaa sakatta'anii saamuu fi biyya baasuu irratti raawwatamaa akka jirutu dhaga'amaa jira. Haaluma kanaan sadaasa 2023 ilmaan Oromoo lama poolisoota mootummaa Somaaliilaandiin kan to'ataman hoggaa ta'u namoonni qabaman kunis hanga odeeffannoon kun ba'aa turetti eessa akka geeffaman kan hin beekamne ta'utu himamaa jira. Haa ta'u malee miidiyaan biyyattii BC24 TV'n akka gabaasetti dhaabbanni basaasa biyyoolessa Somaaliilaand namoota hojii basaasummaa hojjechaa jiran to'achuu kan gabaasee ture hoggaa ta'u haa ta'u malee dhugaan lafarra jiru garuu ilmaan Oromoodhaan guyyaa dheengaddaa qabaman kun namoota kophee qulqulleessuudhaan of jiraachisan hoggaa ta'u hojiiwwan akkanaa wajjin hidhata tokkollee akka isaan hin qabne ilmaan Oromoo naannichatti beekan ifa bahuudhaan himaa jiran. Gujii lixaa aanaa Galaanaa fi Bulee Horaatti manneen jiraattota nagaa ibiddaan gubamaa jira. Leencoo Eliyaas akka taanutti isiniif dhiyeessa. Kibba Oromiyaadhaa godina Gujii lixaa aanaa Galaanaa fi Bulee Horaa keessatti manneen namoota nagaa ibiddaan gubachuun dhagayamaa jira. Kibba Oromiyaa godina Gujii lixaa aanaa Galaanaa ganda Caarii Baddeessaa keessatti onkololeessa 25/2023 waaree booda toora sa'aatii 11 fi walakkaatti loltoonni mootummaa manneen namoota nagaa hedduu ibiddaan gubuudhaan barbadeessuun himamaa jira. Namoota manneen isaanii loltoota mootummaatiin jalaa gubate kana keessaa kanneen gara miidiyaatti maqaan isaanii Beeturem Dabalaa Duubeedhaan Goofaree Gammadaa, Nugusee Loleem, Uturaa Duubee, Deekii Bariisoo,
Geedoo Bunayyaa, Nugusee Eedamaadhaa, Eelamaa Aduulaam, Moonaa Yaatanii Badhaasaa, Yaatanii Mijuu Badhaasaa kanneen jedhaman akka ta'e odeeffannoon ba'aa jiru kun ni himama. Kana malees godinuma kana keessa aanaa Bulee Horaa ganda Caarii Salphis keessa manneen namoota lamaa kan ibiddaan jalaa gubatee hoggaa ta'u, namoonni kunis Turee Roobaa fi Roobee Hirbillee kanneen jedhaman akka ta'e odeeffannoon kun ni saaxila. Loltoonni mootummaadhaa godina Gujii Lixaa aanaa Galaanaa dabalatee aanaalee akka Bulee Horaa, Duuda Daawwaa fi Birbirsa Kojoo keessatti ajjeechaa dararaa fi saamicha hammeessee akka jiru odeeffannoon naannoo isaan keessaa gara miidiyaatti ba'aa jiru ni saaxila. Pirezidaantiin Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa Atileet Daraartuu Tulluun Jaappaan irraa badhaasa argatte. Pirezidaantii Federeeshinii Atileetiksii Itiyoophiyaatii fi atileetii beekamtuu addunyaa keenyaa kan taate Daraartuu Tulluudhaan badhaasa kabajaa guddaa biyya Jaappaan irraa argachuun isii dhagahame. Pirezidaantiin Federeeshinii Atileetiksii biyyattiitii fi gargaartuu koomishinaraa kan taate atileet Daraartuu Tulluudhaa badhaasa kabajaa olaanaadhaa mootummaa Jaappaan lammiilee biyya alaatiif kennu badhaafamuun isii gabaafamee jira. Badhaasni kun kan kennameef dippiloomaasii ispoortii Itoophiyaa fi Jaappaan gidduu jiru akka cimu gumaacha isiin taasifteef akka ta'es ibsamee jira. Atileet Daraartuu Tulluudhaan ministeera muummee Jaappaan duraanii Shinzoo Abbee akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2014 wayita Itoophiyaa daawwatanitti atileetota Itoophiyaa waliin akka mari'atan taasiftee akka ture himamee jira. Bara 2019 akka lakkoofsa addunyaatti Daraartuun koomishinara ejensii ispoortii Jaappaan Suzuki Daiichinii fi itti gaafatamaa Olompikii Tookiyoodhaa Hashimoto Saayizikoo waliin mari'achuudhaa fi muuxannoo qooddachuun isiis ifa ta'ee jira. Beekamtii fi badhaasni gargaartuu koomishinaraa Daraartuu Tulluutiif kenname kun akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1875 irraa eegalee mootummaan Jaappaan lammiilee biyya alaatiif kennuudhaan badhaasa kabajaa isa hangafaa ta'uu isaa odeeffannoon imbaasii Jaappaan Itoophiyaa jiru irraa bahaa jiru ifatti mul'isaa jira. Badhaasni kun lammiilee biyya alaa michoomina Jaappaanii fi biyyoota biraa gidduu jiru akka guddatuuf gumaacha taasisaniif kan kennamu hoggaa ta'u, gargaartuu koomishinaraa fi atileetii beekamtuun addunyaa keenya Daraartuu Tulluun badhaasa kabajaa guddaa kana argachuudhaan lammii Itoophiyaa ishii jalqabaa akka isii taasise odeeffannoon dhimma kanaa wajjin qabatee ba'aa jiru ifatti mul'isaa jira. Oduu keenya xumuraatiin waraanni Israa'eliif Hamaas gidduutti geggeeffamaa jiru miidhaa guddaa qaqqabsiisaa jira. Waraanni Israa'elii fi Gaazaa gidduutti eegalee torbaan afuriif itti fufee kan jiru hoggaa ta'u waraana kanaan miidhaawwan adda addaa hamaan geessifamaa jiraachuun mul'ataa jira. Waraanni kun jabaatee itti fufuu wajjin wal qabatee odeeffannoon qabatamaan naannicha keessa jiru baasuun ulfaataa hoggaa ta'u haa ta'u malee miidiyaaleen addunyaa wantootuma irraa dhaqqabanii fi waan argan gabaasaa jiraachuun mul'ataa jira. Gabaasonni yeroo adda addaa ba'aa jiru akka agarsiisutti imimmaan lammiilee Filisxiin Gaazaa keessa jiranii dhaabbachuu dadhabuudhaan itti fufee kan jiru hoggaa ta'u haalli deemaa jiru ammoo biyyoota addunyaa hedduu yaaddeessuunis mul'ataa jira. Kanuma sababeeffachuudhaan wal waraansi Hizbollaa fi Israa'el gidduutti dhalates daangaa qaxxaamuruudhaan irra deddeebiidhaan dhagahamaa kan jiru hoggaa ta'u Israa'el farra taankii Hizbollaan Libaanoon irraa dhukaaseen namoonni nagaa na jala ajjeefaman hoggaa jettu Libaan ammoo gama ishiitiin haleellaan Israa'eliin daa'ima sadii fi akkoon isaanii ajjeefamu gabaastee jirti. Dubbiimaan waraana Israa'el akka jedhanitti misaa'illi Hizbollaan Libaan irraa dhukaaseen namni nagaa tokko daangaa Israa'elii fi Libaanitti ajjeefamee kan jiru hoggaa ta'u itti dabaluunis dubbiimaan kun Hizbollaan buufataalee waraana Israa'elii fi magaalota namoota nagaatti dhukaafan jechuudhaan dubbate. Gama biraatiin ammoo miidiyaaleen mootummaa Libaan akka gabaasanitti haleellaa Israa'el raawwatteen daa'imman sadii fi manguddoon tokko ajjeefamuu kan himu hoggaa ta'u namoonni kunniin kan ajjeefamanis erga konkolaataan ittiin deemaa turan bulchiinsa Binti Jibil keessatti daandii irratti haleelamee booda hoggaa ta'u daa'imman ajjeefamanis kan waggaa 10, 12 fi 14 ta'udha kan gabaasni ba'aa jiru kun ifa godhu. Dhiyeenya kana keessa dhukaasni daangaa qaxxaamuruudhaan garee Hizbollaa fi Libaan keessaa fi waraana Israa'el gidduutti dhagahamaa jiru irra deddeebiidhaan mul'ataa dhufuun jabaatee argamaa jira. Gama biraatiin ammoo Gaazaa keessatti tajaajilli bilbilaa fi intarneetii akkuma addaan citetti jira kan jedhamu hoggaa ta'u kaampaaniin telekominikeeshinii Filisxiin Paantel kanneen jedhamu ammaas Gaazaa keessatti guutumatti tajaajilli bilbilaa fi intarneetii addaan cituu beekse. Kaampaanichi akka jedhutti tajaajilli kan addaan cite sababa sararri murameen duraan suphamee ture ammaas waan haleellaan Israa'el irraa
isa mudateef jaam. Gareen intarneeta to'atu Netblocks gama isaaniitiin akka sa'aatii biyyattiitti sa'aatii 18:50 irratti koonnekshiniin addaan citee haaraan Gaazaa keessatti mudachuu kan hime yoggaa ta'u kunis Paltel kaampaaniin tokkichi naannicha keessa tajaajila kennaa jiru irratti dhiibbaa olaanaa qabaataa jira. Netblocks akka jeetti baatii darbee keessa koonnekshiniin haala kanaan addaan citu kun yeroo sadaffaati jechuun isaa mul'atee jira. Gama biraatiin immoo pirezidaantiin Filisxiim Gaazaa hatattamaan dhukaasni akka dhaabbatu waamicha dhiyeessuun kan mul'ate yoggaa ta'u guyyaa kaleessaa ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antooniyoo Bilinkan waliin kan mari'atan pirezidaantiin bulchiinsa Filisxiim Mahmud Abbaas Gaazaa keessatti hatattamaan dhukaasni akka dhaabbatuuf waamicha dhiyeessani. Pirezidaantichi waamicha kana kan dhiyeessan turtii Bilinkan waliin taasisaniin hoggaa ta'u Gaazaan kan Israa'eliin marfamaa guutuu keessa galcheera. Gaazaa kan Israa'el marfama guutuu keessa galcheera jettee keessatti deeggarsi namoomaa akka seenuuf gaafachuu isaanii dubbii himaan Nabil Abul Rowaid Rooyitersitti himuun isaanii mul'ate. Dureewwan biyyoota giddugala bahaa hedduunis haaluma wal fakkaatuun Gaazaa keessatti dhukaasni akka dhaabbatuuf waamicha taasisaa kan jiran hoggaa ta'u Bilinkan ibsa waloo guyyaa Sanbataa ministeerota dhimma alaa Joordaanii fi Masrii waliin ta'uudhaan kennaniin yaani dhukaasa dhaabuu Hamaas akka deebisee of ijaaru taasise jechuudhaan kan morman hoggaa ta'u bakka isaa dhukaasa dhaabuun namuma yeroodhaaf akka ta'u yaada kennuun isaanii mul'atee jira. Egaan daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya oduun yeroo kanaaf qindeeffannee kan hanga ammaatti daawwattaniif dhaggeeffatan ture. Qophiilee keenyaaf waliin gaarii.